السلام عليكم خبجمتوتا في جالتمتوتا هردفتوتا وبساتكنو أكم جرتو نجيا كيسني أكم برمي قويا هران تناتيس برمسا أدته توك قبط دي سنف دي هدي تنجرا برمسي قويا هران تنا برمسان كنان دور سنف دبرساتورين أد وانتي برمسان كنان دور سنف دبرساتورين أد يسو قدو برمسي قويا هران تنا سنف دبرسو ديمو كن nama smartphone qabuuf barumsa barbaachisaa fi murteessaa taheef waaniin guyyaa har'aa isin barsiisuu deemu kana namni smartphone qabu hundi barachuun isaaf barbaachisa hedduu isa fayyada. Inninis maali? Mobaayila smartphone keessaniin nama guyyaa guyyaan isin jala deemee isin hordofaa jiru nama bilbila keessaniin isin hordofaa jiru haala itti nama isin hordofaa jiru san itti beekuu dandeessanii fi haala lakkoofsa nama isin hordofaa jiru san beeytanii nama san akka isin hin hordofne haala itti godhuu dandeessaniin isin barsiisuuf deemaa jechuudha. Hedduun keessan yeroo gama keessaatiin naa barreessitan niin arga. Bilbila kiyya jaalalleen kiyya na hordofaa jira. Bilbila kiyya jaalalleen koo na hordofaa jirti. Bilbila kiyya maadaamiin kiyya na hordofaa jirti. Gaafileen akkasii hedduu gama keessaatiin naaf barreeffama. Kanaafiin anis viidiyoo kana nama isin hordofaa jiru haala itti firraa beeytan lakkoofsa nama sanii akkasumaas nama isin hordofaa jiru isin jala bu'ee guyyaa guyyaan waan isin gootan nama isin jala deemee isin hordofaa jiru akka namni san isin hordofne akka godhuu dandeessaniin isin barsiisa. Viidiyoo kana hanga dhumaatti daawwadhaa. Viidiyoo kana hiriyoota keessaniifis sheer godhaa. Akkasumaas viidiyoo kana yoo xiqqaate yuutuubii obsaa tokko irratti laayikii 10,000 akka gootaniin barbaada. Okay. Osoo gara barumsaatti isin hin dabarsin warroonni har'a gama yuutuub chaanal kiyyaa dhuftan baga nagayaan gara obsaa tokko dhuftan. yuutuub chaanal kiyyaa asirratti obsaa teknoo jettanii barreessitan haala kanatti sanbooda kan diimatee subscribe kajuu kana yeroo tokkoof subscribe gootan sanbooda waaniin ani asirratti gadhiisu akka beeksisni isinii dhufuuf qastii kana yeroo tokkoof tuutanii akkanatti gurra lamaan kana gubbaa irratti gootan waaniin ani asirratti dabarsu akkumaan ani asirratti viidiyoo maxxanseen isin bira beeksisni isiniif dhufaa jechuudha. Tole hordoftootan kiyyaa amma kallattiin gara barumsa keenya guyyaa har'aatti isin dabarsa. Akkumaan mata duree barumsa guyyaa har'aan tanaa roofu isiniif kaasetti barumsi guyyaa har'aan tanaa isiniif dabarsuu deemu kun waan hedduu isin fayyadaati. Waan isiniif barbaachisaa fi murteessaa ta'e tokko jechuudha. Inninis nama isin duubaan mobaayila isaatiin waan isin gochaa jirtan nama isin waliin haasawaa jirtan viidiyoo isin nama waliin haasawaa jirtan waan mobaayila keessan keessaa qabdan nama bilbila keessaniin guyyaa guyyaan nama isin duuba bilbila isaatiin isin hordofaa jiru haala itti firraa nama san beeytanii nama san akka isin hordofne godhuu haala itti dandeessaniin isin agarsiisa. Hanga xumura viidiyoo kiyyaatti na waliin tura. Namni akka si hordofaa jiru beekuuf jalqaba wanni godhuu qabdu foon kajuu kanarratti tuuta. Haala kanatti erga irra dhufteen booda namni akka si hordofaa jiru beekuuf wanti godhuu qabdu star achi booda hash
san booda lama tokko san booda dhumarratti haash barreessitee maal goota kan bilbilu kanarratti akka nama bilbiluutti yeroo tokkoof irratti tuuta. Namni akka si hordofaa jiru haala kanatti sii fidaa jechuudha. Amma tokkoffaa irratti maal isiniin jaa call forwarding unconditionally voice sagaleedhaan isin hordofaa jiranii not forwarded data not forwarded fax not forwarded SMS not forwarded signing not forwarded assigning not forwarded packet not forwarded pad not forwarded. Haala kanaan yoo kan isiniif baasu tahe namni isin hordofaa hin jiru jechuudha. Haalaan amma isin agarsiisa kanaan hundi isaa voice sagaleen not forwarded data hundiin isaa not forwarded jee haala kanaan yoo isiniif baase namni mobaayila keessan isin duuba namni tokko isin hordofaa hin jiru jechuudha. Okay, amma mobaayila lamaan qabaanii mobaayila kiyya isa kaaniiniin moobaayilaan amma viidiyoo irratti isiniif waraabaa jiru kana hordofa jechuudha. Hordofee akka moobaayilaan ani hordofaa jiru kun bilbila isaa akka naa baasu haala ani hordofaa jiru isinitti agarsiisaa jechuudha. Amma gara mobaayila kiyya kaanitti dabarra. Hordoftootan kiyya kunoo amma mobaayila kiyya isa kaan irra dhufee fakkeenyaaf amma mobaayila lamaanuu argaa jirtanii mobaayilli iPhone kun mobaayila kiyya haa jennu fakkeenyaaf mobaayilli inni harka mirgaa kun mobaayila jaalallee tiyyaati. Mobaayila jaalallee tiyyaa kanaan hordofee achi booda mobaayila kiyya san irratti deebi'ee haala itti mobaayilli san hordofamaa jiru isinitti agarsiisaa jechuudha. Kaniin har'a isin barsiisaa jiru kun haala nama isin hordofaa jiru ofirraa itti beeytanii ofirraa akka isin hin hordofne gochuu dandeessan. Viidiyoo itti aanu irratti haala itti nama hordofuu dandeessan abbaa barbaadan jala buutanii viidiyoo namni san godhu kaameeraa akkasumas bilbilaan waan namni guyyaa guyyaan namni san godhaa jiru haala itti hordofuu dandeessan viidiyoo itti aanu irratti yoo isin viidiyoo kana laayikii 10,000 yoo kan gootan taate akkasumas yoo haala itti nama hordofuu dandeessan yoo barbaadan taate viidiyoo kana jalatti naa barreessaa. Akkasumas viidiyoon kun laayikii 10,000 argatee jennaan haala itti nama hordofuu dandeessan illee kutaa itti aanutti isiniin barsiisa. Tole amma fakkeenyaaf bilbilli kuni bilbila kiyya bilbilli harka mirgaa kuni bilbila jaalallee kootiiti. Bilbila jaalallee tiyyaa tanaan hordofee isin agarsiisa. Garuu haala itti hordoftan isinitti mul'isu kutaa itti aanu irratti isin agarsiisa. Ammaaf niin dhoowsa. Tole bilbila jaalallee kiyyaatiin haak godhee hordofaa jechuudha. Amma bilbila jaalallee tiyyaa kana kan harka mirgaatti argaa jirtan kana fakkeenyaan isin jechaa jira. Bilbila harka mirgaa kan jaalallee kiyyaa jennu bilbila san amma haalaan itti hordofuu danda'u hunda godheetiin jira. Amma
akka namni bilbila amma ani qabu kana hordofaa jiran bilbila isa ani amma hordofee jiru kanarra galeetiin isin agarsiisa. Anuma waliin tura. Hordoftootaan kiyya sirriitti nu hordofaa jirtanii mobaayilli inni gaalaksiin kuni fakkeenyaaf mobaayila jaalallee tiyyaati jennee jirra. Inni iPhone harka bitaa jiru kun mobaayila kiyya jennee jirra. Mobaayila kiyya iPhone saniin mobaayila gaalaksii kana hordofeetiin ture roofu. Akka viidiyoon sagaleen isiin namoota garagaraa waliin haasawtu, viidiyoon namaaf isiin dawwaltu, viidiyoon namni erguuf hundi akka na bira dhufu mobaayila isa iPhone sanitti akka naaf dhufu godheetiin jira. Amma fakkeenyaaf mobaayila isa gaalaksii kanaan jaalalleen tiyya akkaan ani isii hordofu jiru firraa beekuudhaaf akkasumaas firraa beeytee akkaan ani isii hin hordofne firraa na godhuudhaaf maal godhuu qabdi? Foon kajuu kanarratti xuuxi. Achi boodaan akka namni isin hordofaa jiru beekuuf fakkeenyaaf amma isiin akkaan ani isii hordofaa jiru beekuuf maal godhuu qabdi? Najmaa sanbooda haash sanbooda 6 2 haash. Erga haala kana gootan booda isa bilbilaniin kana dhuftee yeroo takkaaf okkee xuuxe sanboodaan barbaadee maal fida? Achi booda maal fidaaf? Haala kanatti fidaa fi jechuu akka ani isii hordofaa jiru yookiin akka namni biraa isin hordofaa jiru erga najmaa haash 6 haash erga bilbila irratti dhootan booda haala kanatti isinii fida. Viidiyoo kajuu kanarratti dhootan. Haala kanatti lakkoofsa nama isin hordofaa jiruu fi viidiyoo fi sagaleen illee akka isin hordofaa jiru isinii barbaadee haala kanatti fidaa jechuudha. Kunoo achi booda kunoo asirratti forwarded video calls lakkoofsa kanaa jechuudha. Lakkoofsi kun lakkoofsa kiyya kaniin ani roofu hordofaa jiruunii jechuudha. Maaliin hordofu jira? Kunoo viidiyoo fi kooliin hordofaa jira jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan voice call, video call. Viidiyoon jaalalleen tiyya namni erguuf akkasumas isiin namaa ergitu akkasumas sagalee isiin namaan dubbattu sagalee namni erguuf hunda gara bilbila kiyya iPhone kanatti naaf ergaa jechuudha. Tole haala namni akka nu hordofaa jiru itti firraa laallu waliin laallee jirra. Akkasumas haala namni nu hordofaa jiru lakkoofsa isaatii fi maal faadhan akka nu hordofaa jiru laallee jira waliin. Kunoo kun voice call fi viidiyoon nu hordofaa jira jechuudha. Amma nama sagalee fi viidiyoo keenya mobaayila keenya waan guyyaa guyyaan nuti goonu hunda nama nu duubaa nu jala deemee nu hordofaa jiru kana akkamitti firraa akka nu hordofuu hin dandeenye godhuu dandeenya? Tole salphaadha. San godhuudhaaf ammallee foon irratti xuuxan. Maal goona? Asirra dhufnee haash san booda duwwaa 2 ammallee haash san booda kan bilbilaa kana irra bilbilaa jechuudha. Kunooti maal nuun ja'a? Call forwarding all erase successfully. Haala kanatti namoonni nu duubaa bilbila keenya hordofaa jiran hundi keessaa balleessinee jechuudha. Akka nu hordofuu hin dandeenye goonee jirraa jechuudha. San booda okkee gooneeti irratti deebina. Tole amma ni ilaalla namni nu hordofaa jira moo nu hordofaa hin jiru? Amma irratti tuuna. Tole akkuma roofu isiniin jedhee
nama isin duuba isin hordofaa jiru beekuudhaaf star hash 2 1 san booda murabbaa gootanii kool gootanii jechuudha. Amma kunoo namni tokko nama nu hordofaa jiru keessaa baaseetiin jiraa jechuudha. Akka na hordofuu hin dandeenye godheetiin jiraan jechuudha. Voice not forwarded, data not forwarded. Tole isa kaan laalla. Isa lakkoofsa nama nu hordofaa jiru isa san goona. Okay. Star murabbaa 6 2 hash san booda kan bilbilan kanarra kan ittiin bilbiltan kanarratti yeroo tokkoof tuutanii haala kanatti namni nu hordofaa jiru tokko hin jiru jechuudha. Kunoo akkuma argitan namni nu hordofaa jiru hundi hin jiru jechuudha. Keessaa baaseetiin jira. When not reachable, voice not forwarded, data not forwarded, data not forwarded. Hundi isaa hin jiru jechuudha. Pad not forwarded, pocket not forwarded. Namoota na duubaan hordofaa jiran hunda isaanii ofirraa balleesseetiin jiraa jechuudha. Hordoftootan kiyya haala namoota isin duubaa isin hordofaa jiran akkasumas namoota isin hordofaa jiran san lakkoofsa isaaniitii fi maaliin akka isin hordofaa jiran haala itti firraa beeytanii namni san akka isin hin hordofne ofirraa godhuu dandeessan viidiyoo har'aa keessatti isin barsiiseetiin jira. Viidiyoo itti aanu immoo yoo isin kan barbaaddan ta'e viidiyoo itti aanu irratti haala itti nama barbaaddan hordofuu dandeessaniin isin barsiisa. Fakkeenyaaf waan namni tokko bilbila isaatiin nama kaaniin haasa'u barreeffamaan, sagaleen, bilbilaan, viidiyoon waan namni san namaan haasa'u guutumaan guututti haala itti beekuu dandeessanii jechuudha. Ni barbaaddanii? Tole yoo kan barbaaddan ta'e warroonni viidiyoo tana feesbuukaa fi yuutuub chaanal Lakkoofsa irratti daawwachaa jirtan viidiyoo tan yoo xiqqaate gara laayikii 10,000 ol yuutuubarra dhuftanii akka gootaniin barbaada. Akkasumas bakka sabskiraayib jettee diimattee jirtu kana akka dhuftanii xuuxanii sabskiraayib gootan. Yoo viidiyoo kana namni hedduun kan laayik godhu ta'e ni barbaaddanii jechuu isiniin barsiisa. Garuu viidiyoo isa wanniin isin barsiisuuf akka nama hunda itti hordoftaniif miti. Ijoollee teessanii fi akkasumas maatii keessan ittiin to'achuuf akka ittiin hordoftaniif isin barsiisa. Yoo nama hunda kan itti hordoftan taate ani itti gaafatamaa miti. Ani yeroo hedduu wanniin irratti xiyyeeffadhu haala itti waa tolchitan isin barsiisa. Yeroo hedduu haala itti waa tolchuu dandeessan isin barsiisuu irratti xiyyeeffadha. Maaliif namni tokko waan tokko haala itti tolchu yoo beeke haalli itti balleessu isin dhibuu jechuudha. Waan tokko ati waan san tolchuu beeynaan balleessuun siif salphaadhaa jechuudha. Kanaaf viidiyoo yuutuub irratti laayik godhuu hin dagatinaa. Barumsi guyyaa har'aan tanaa kana fakkaata. Barumsa biroo waliin hanga walitti deebinu nagayannaaf tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.